جرب النجار أصدلا وجرا نتيجة نقول شان داستيني شان دخيساس باتني شمال قدو قمنا أما إنه أسيبها بتشيسو قمنا أكرم زيني في تعبان إنه إجت نقدرتي بيخنيس أجلسوا في اللويس وندم نوامة الركعتين إن صداتنا تلبونا ما باس وجيمتين تانتسن جرتين أينما أجلسوا في الندم سيقلتين نجار دلا وجرا أما وانين قدو قبو خياتين جولة تناس فودي أكنما جولة سيتجاي صوتي لفاس نور على مناني إتقال لجنسانيس شيء قدي منكم من أكمي بيخي أمدروا بيخي جراني شيء قد عجيب ملء أنا في رأي ما نسن شيء قولي وران مخن يعني ما نسن قد جائزة قد عجيب ملء جائزة قد عجيني إنسان الأولاد رو خكاي ملء أنا مني في الليل دركم في تياندك لالون قبل ما نسن akka inabu amma foonii mana san geessu mana san beekee mana san abbaa baratee dhaquu hin danda'u. Ilaa hangam maanta natti tasgabbaama miti. Dhugaa rakka. Silaa arraan kana guyyaan inni gammaduu qabu gartee. Wallaa guyyaa gammachuu haati ijoollee isaa bakka san keessaa jara musiibaa san harkaa baate. Dhugaadha. Eegamana dhufte xiqqoollee taatu namni haala gammachuu tokko harkachuu hin qabu. Wallaa akka jaabatti fuula feetirraa. Ammallee naasuu biraa keessi jira boo waan hin beeku waan itti ta'eef inni waan isa baareessee nan gaafate. Dhugaadha hangartoodha amma ija kaameraa duratti. Wanne jirtu nama jirti. Heeruma rabbiin duraa godhu. Harkiyoo. Waan na dhee si nagarree. Si woomana qabu didee boo. Hadoodee. Waan ajaa'ibsa ta'urraa. Qonna gugguufee asitti. Jaraani beeytanii bitiree jarri sun waan isaan hojjechaa turan ammaan tana dhugattee amma keemiyaaleen waan isiin hojjechaa jirtu. Injirtu. Irratti hojjechuun ni mala. Waa jararra qaraatee. Maal akka ta'e ijoollee xiyya gartee amma halgatta guyyaa duraa guyyaa ganda isaanii seennee hiinu kan bar isittuu kanneen obboleettii jettuu kanneen isiin ol fuutee harkaa qabdi niin deemaanuu jechuu jirti. Walaa ijoollee sanii walaa namittii sanii gurbaa. Namumaa uuna garreechima. Jara lamaan malee nagarreen akka kiyyatti ammoo jara lamaan harke. Inni kan beekamoo inni. Akkaataa isaan itti bahan sanuu nan gaafatin hin jeebaran. Haafarsummaan sunu. Haafarsaa fi gubbaan isheetti jidduun sanii. Namaan tuutaan na inaan beena fakkaatee hantuutu mana inaan bee malee. Waan namni namaa akka hantuutaatti. Kutanii malee. Garuu akkaataan itti seenan akkaataa baay'ee namatti hinqisiisu of eeggannoo cimaadhaan seennee beekadhu seeninsa san. Yeroo san keessa si bilbilee isin lachuutu yaammachuudhaaf waan harkaa miliquun mala. Dhugaadha ni mala dhugaadha. Anis muddamsuu keessa waan hin jiru. Ramzii kana dhiyoo jiru gartee. Barnaaf ramziin tarkaanfii muraasa addaan fagoo jira yeroo sanuuyi. San dhugaadha. Hidhanneetiin fakkaa ganda hanga shakkinee gartee odeeffannoo harka isa jilee jirraan dhugaadhaa onnee dhaban sombaan nama duyyate Oromoon. Sii galee. Aaree isiin keessi jirtuu fi akkaataa irratti dalagame gara jabeenya san. Dhugaadha. Ilmi namaa aboo kamitti ilaal waan takka hunda godhanii barakki isaan godhan. Naman beeneewu gartee. Fuudhanii. Kan beeneewu akkasitti garaatti jabaatee. Gara jabeenya hamaa guyyaa tokkos haa ta'u lamaas haa ta'u wajji nyaattee hojii dabarsite. Ha hiddi gartee firummaadhaa xiqqoollee taatu isiin tuni sayyuu isiiti. Jaartii obboleessa isiiti aina budhaabes. Dhugaa jaartii obboleessa. Isii koo obboleettii jaarsa isiiti abbaa ilmaan isii adaadaa ijoollee isii. Adaadaa ijoollee isiiti. Aarri ammaan tanaa kun dhufettee gocha diilee san gocha sokonneessaa akkasiisan isiirra raawwachuun san isiirraa ni eegama obboleessa. Awwa isiirraa ni eegama obboleessa maaltu waan ni akkasiisan. Caalaan barbaade jecha. Caalaan barbaade jecha. Gocha san isiin raawwachuun san. Raawwachuun. Lakki gochi isiin amma goote sani isiirraa fageessuudhamoo iffageessuudhamoo waan silaa barbaaddu sanirraa ittiif dhiyeessuudha taaduba. Iffageessuudha. Ammas gara jabeenya kana hadhaa badduu nama keessatti uumuudha ta'a malee kun ammaan tana fakkeenyaaf namni nama tokko barbaadu tartiiba kanaan deemu. Namni caalaa barbaada. Namni caalaa barbaada. Saahiba caalaa maxxanfachuu qaba. Saahiba caalaatis maxxanfachuu qaba. Saahiba caalaa balleesse caalaa ifirraa fageesse malee caalattiin if deebisa jechuudha. If deebisa. Yaada ishii ta'e manaa abjuuttee hafa. Ficcufaa deemu. Karaa xatti cufaa deemuudha malee kun fakkeenyaaf namni namaa wal dhabe tokko. Nuuf tolchitee jirti isiin. Dhugaa irra tolchitee jirti. Kana godhuun isiidha. Nuuf tolchitee jirti maali? Caalaa irraa illee fageesse yoo jaallatee deebiftee gartee nuti hafalachuu. Anammaa asirratti. Waan takka taniin gartee na ajaa'ibsiisu jiru. Ramziin duraan obboleettii xiyyaaf inni mana isaa keessatti gartee walafaan deddeebi'aa turan. Dhaabbadhuu bultii isaanii keessaa intalli waan hammaatu toltuu jaartii isaati haadha ilmaan isaati. Eega gallee booda amma osuma tanaasan jennu Ramziin yaada tokko kaasee eeggadhu. Alaa dhufaan akka manaan beeku jette Oromooni. Maal jee?
akkamitti isin guyyaa sanuu hulaa banaa dhiisuu dandeessanii gurbaan san maammas sun ilaan gamanaa seenee waan san godhuu danda'ee haja'u gaafii addaa takka idan deebifatee beekadhu. Wallaahi dhugaa keeti. Dhugaa keeti. Wanni ati jette kun amma dhugatti anuma waa yaada duun qaba asirratti. Ayyee. Mee haasa'u guyyaa san amma fakkeenyaaf yeroo sanani waa illee hubachuu baadhu yookaan waa illee beekuu baadhu. Eegas booda waan takka qilleensarra jirtu hundaa'u waan ilaaluu ni harkaa beekatu. Ni garta dhugaan garta. Haasoo siifi gartee obboleettiin xiyyaa'oo haasooytan argaan jira jechuudha qilleensarra teessi. Akka laal nuti dhugaadha nu dhufeeti mucaan ramziin alatti hafee. Dawaa wayiitu hafee. Dawaa wayiitu hafee dawaa wayii saniin fuudhayee inni alatti hafe. Awwa ramziin ni dhufa ulaa tana sabuna ramziin dhiibnee jechuudha ulaa banaa. Hoggaa dhiisnee jenna. Akka uumattuu ulaa banaa dhiistanii jee beekadhu. Anumaa baanas gara galee ban harbii buuse akka ajaa'ibatti. Lakki. Maaliif cufa? Maaliif cufa? Edaa bareeda. Amma inumaa wee. Akka sadii ulaa banaa dhiifatee barbaaddatee nuun jee. Hayyee. Gammachii kun deemu jiranii agartanii maallaqa agarsiisaniiti. Rakkasan malee walitti naa jiru. Naa jaban jee illoo biizinasni karaa kanaanis ni jira. Inni ittiin fayyadamaa kalaaf carraan kun sapiraayis ta'e waan inni sapiraayis godhan. Jechuun waan inni yaadin takka maallaqaas ta'ee gartee ziirii isaan deeman san inni wajji walitti kontaaktee isaa jireenya san keessaa kanatti arguun isaa guyyaa keessaa itti wanta jechuun hawaasa maallaqaa. Waa'een gartee haala dorrobte mana siyaadhattuun baana san tanumaa riskii tanaati riskiin tanaa jeeti irra lafa dheeraa itti fayyadamee achumaanii hujumaa godhatee itti fufee beekatu. Duraan maaliin isin jechaa ture? Isaanumaa wajjin ufirate. Maaliin isin jechaa ture amma dubbii reefu san gartee anaa namni na barbaade jiru nama sareenaan hin jennee bakka inni je'ee kan hin reefu isin hin jedhu san irratti guyyaa dura inni qabame waan inni isin jee jira. Yoo kophaa isaa akka qabdan osoo isaa wajjin walitti hidhanii gartee ifiifuu waan biraa keessa hin galle. Hin galle. Nama kana. Isa kana karaa markazaattis ta'u karaa sheekaatiinis ta'u gartee itti karaasisaati. Akkasii mucaa kana gartee akka karaa maatii isaa keessa nageetti deebi'u. Hadeebi'u. Hadeebi'u. Waan sanarratti haa hojjennuun isin hin jeetu.